Ifamaan of galchaanis ni jira. Guyyaa har'a kanaa asitti argamuun keessaniif galatoomaanis ni jira. Silaa namni kana caalaa baay'atee argamuu qaba ture. Maaliif guyyaan kun guyyaa irraa hafamu miti. Guyyaa itti nama guddaa dhabne waan ta'eef silaa namni kamiyyuu xiqqaa guddaan argamuu qaba ture. Haa ta'u warri dhuftanis galatooma. Warri manatti haftanis yookaan rakkoo wayii ishee mudateetti kaaftan ta'a malee namni qophii kanarraa hin hafa jedhee yaada. Warras jirtan kun galatoomaanis ni jira. Wanti dubbadhu waa'ee Haacaleedhaa waan an dubbadhu hin qabu. Maaliif namni wallaalee hin jiru waa'ee Haacaleedhaa. Namni kamiyyuu ni beeka. Oromoo miti alagaanuu ni beeka. Nama biyya keessa jiru faranjiinuu ni beekti. Osoo waa'ee isaa beekuu baattee silaa maqaa isaa awwaardii gurguddaa irratti yaaman turan warri faranjootaa iyyuu. Nama seenaa dalage waan ta'eef nama dhugaaf dhaabbate waan ta'eef kan inni maqaan isaa leellifamuuf maqaan isaa faarfamuuf kan inni yaadatamuuf jechaadha. Sababa isaatiifis namoonni sababa du'a isaarraa wareegamuu isaarraan kan ka'e namoonni hedduun miidhamaniiru, namoonni hedduun dararamaniiru. Hidhaallee namoota hedduutu hagaarraallee hidhaa jira. Akka kiyyaa carraa argatee hidhaarraa bahee har'a lubbuun jirra. Kaan gariin hedduudha namoonni. Ijoollee xixiqqoodha namoonni mana hidhaa keessa jiranii. An fakkeenyaaf namoonni an waliin buraayyuutti hidhame keessaa jechaadha mucaa Amboo tokko ni yaadadha. Wallaahi daa'ima waggaa 20 gadiiti. Garuu bara ammaa kana keessa waan hin godhamne keessaa jechaadha kolaafamee jiraaniin. Har'allee ni jira jechaadha akka waan hin jirreetti dubbatama malee. Furmaanni nu qabnu amma warra qabsoorra jiru deeggaruudha. Dhaggeeffachaan ture yaa Jawaar faanis qabsoorra jiru, Marroo faanis qabsoorra jiru. Kanaafuu akka dandeenyutti warra qabsoorra jiru haala isaan ittiin jiranii qabsoo isaan irra jiranitti jajjabeessuu qabna. Keessattuu wagoo cina dhaabbachuu qabna. Waan dandeessan gochuu qabdu. Warri Naayiroobii kun biyyoota biraarraa namoonni as keessaa ba'anii deeman yeroo hedduu namoonni biyya alaa jiran hundumtuu irra guddaan jechaadha Naayiroobii kanarra ejjetaniiti kan darban. Waan Naayiroobii kana keessa jirus ni beeku. Warri qabsoo irratti cichee hafes Naayiroobii ma keessaa ba'an. Warri qabsoo irratti gufuu ta'an illee Naayiroobii ma keessaa ba'u yeroo hedduu. Sun namni kamiyyuu ni beektu. Warri biyya alaati yeroo ammaa kana Feesbuukiidhaan, Yuutuubii waan garaagaraatiin qabsoo keenyatti warri gufuu ta'aa jiranis ni jiru. Warri qabsoo keenya deeggaraa jiranis ni jiru. Kanaafuu an akka kiyyatti waboo cinaa dhaabbannuun jira baadhaa. Namni kamuu biyya kana keessa warri jirtan kophee kana bituun dadhabdan. Kopheen kun jara biratti VITdha jechaadha. Kanaafuu hin tuffatinaati waan dandeessanii cina dhaabbadhaanis ni jira. Galatooma ulfaadhaa. Jaafar Yusufiin baay'ee galateeffannaa eegaa qeerroodhasii aartistiidhasii nama yeroo jalqabaatiif maaster pilaanii Finfinnee mormeedha. Akkantaa